Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa hordoftoota guruupii barumsa Androidii akkam nagaa jirtu fayyaa alhamdulillah nagaa qabna. Har'a gaa ka'uun ilaallu Imoo amma fakkeenyaaf Imoo keessatti warroonni biyyoota Arabaa keessa jiran lakkoofsa basmaa hin qabne waan lakkoofsa basmaa malee waan bitataniif namni biroo itti fayyadamuu jiraa fi hin jiru beekuu akka danda'u jechuu Imoo kana ilaallaa faana turaa na hordofaa isiniin jedha. Imoo keessan jalqaba wanti gootan abdeetii gootuun haaromsituu pileestoorii keessa seentanii yookaan immoo suuqa yookaan matajarii jedhama achi keessaa buustu jechuu gadi. Imoo kana irratti kiliik erga gootanii booda asitti asirra dhuftanii jechuudha. Eksploor bakka irratti kiliik moor bakka jiru kana kiliik goona. Erga achii booda seetingi bakka jiru kana irratti tunnaa jechuudha. Jalqabaa kanarratti seetingi erga jenneen booda Imoo akkaawunti seetingi bakka jiru kana irratti kiliik goona jechuudha. Asitti gubbaatti manage device bakka jiru kanarratti tuqnaa jechuudha. Manage device bakka kanarratti dhoottu jechuudha. Haala kanaan isinii bahaa. Ani amma fakkeenyaaf kuni kiyya keessa jira jechuudha. Kanaafuu osoo namni biraa jiraates akkasuma asitti nuu fida jechuudha. Tarree kanatti korreenti bakka jirtu sana xuxxanii keessaa baasuu dandeessu jechuudha. Namni yoo isin itti fayyadamuu raate fuuldura kana xuxxanii korreenti gootanii dileet ofirraa gootanii Imoo haala adda addaatiin Imoon lakkoofsa basmaa malee lakkoofsa namaa bitattanii yookaan akkasumatti yoo namni itti fayyadamu jiraate akkasitti isiniif galaa jechuudha. Yaada qabdan irratti hirmaadhaadha inshaallah. Yoo isiniin galinis nu dhagahamu jejjedha.